meeti beesa waan tokko si gaafachuu barbaadachumaanuu waan kana kiristaanonni biyya keenyallee baay'ee beekanillee baay'ee deebisuunillee isaaniitti ni ulfaata. Hedduu isaanii dhaabee akkanumatti namni walitti wajjee bahuudha malee waa dagattaa'eetiin dubbisuun kun ni ulfaata. Kan jedhame maqaa waaqayyootii wal qabatee maqaa rabbiitii wal qabateeti. Macaafa keessatti maqaan uumamaaf hin kennamne maqaan rabbi qofaaf kennamu. Maqaan uumamaaf hin kennamne tasuma taate maqaan rabbi qofaaf kennamu kan bakka irraa fuudhame qabu maqaa kamiin hime. Okay. Kanaan dura xiqqoo waliin dubbachuuf yaalleera na fakkaataniifati yaadattoo ta'e waa'ee Jehoovaa waa'ee waaqummaa kana jechuudha. Maqaan eenyuuf hin kennamne jedhee kan yaadu maqaa laangujii yookaan immoo afaan namaatiin ibsame odoo hin taane akkuma Museen gaafatee jennaan ati eenyu maqaan kee eenyu jedhee ba'uu boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irratti afaanota garaagaraatiin illee hundumaanuu si ilaalaa akkana jedha. Museen yemmus Waaqayyoon ani saba Israa'el bira dhaqee Waaqayyo isa kan abboota keessaniitu isinitti na erge yemmuun isaaniin jedhu inni immoo maqaan isaa eenyu isaan immoo maqaan isaa eenyu jedhanii na gaafatu. Ani immoo maal isaaniin jedhuuree jedhe. Lakkoofsa 13 irratti Waaqayyo deebisee Museedhaan ana isa jiraataadha. Waaqayyo immoo deebisee ani isa jiraataadha. Ati immoo saba Israa'eliin inni jiraataan isinitti na ergettiin jetta jedhe. An isa jiraataadha. Macaafni qulqulluun Waaqayyo qofatu hin duune isa jiraataadha jedha. Kuwwan hundinuu namni hundinuu maalidha? Du'aadha. Isa tokkocha qofaadha jechuudha. Kanaaf maqaan uumama kamiifuu hin kennamne isa jiraataa isa jedhudha jedha jechuudha. Isa jiraataan himamoo maqaadha Tibbeessoo? Jechaan himamuu danda'a. Isa jiraataa isa beeku jechuun kuni himamoo waan inni ittiin himamuudha moo maqaadha? Himaa miti isa jiraataa jechuun himaa bara. Okay. Jechi isa jiraataa jedhu kun akkuma sila dubbataa turre jecha irraa dhufe qaba. I am that I amidha. I am that I amiin kun ammoo hiikkaan isaallee fakkeenyaaf kallattii jechuun malleessii dubbisa. I am that I am kan jedhu Ingiliffaan kan inni irratti hiikameeru jechuudha. Akkana jedha. I am that I am akkuma himaatti hiika qaba maqaasaa. Akkuma himaa to exist. Isa jiraataa kan jedhu kanuma sisteema kanaan namatti meetiin jedhu. Macaafa qulqulluu keessatti akkanuma kaaya akkanuma naqaan keenyu jennaan deebitee barbaade. Tibbeessoo wannan siin jedhe bar fakkeenyaaf amma quraana keessa dhuftee nuti sifaa fi ismii jennee addaan beekna. Sifa jechuun adjektiif ka jedhanii Ingiliffaan dubbatan sanii hima. Waan ati waan tokkoon himtu. Rabbiin as-samii'u jechuun isa dhagaa. Al-hayyu jechuun isa jiraataadha jennaan. Isa jiraataadha jechuun al-hayyu jechuun. Hima jennaan malee maqaan jennu. Maqaan gad dhaabbataan kan uumama tokkoof hin kennamne Allah maqaa jedhu faadha. Sigalee ani kan jedhe si gaafadhe maqaan isa qofaaf dubbatamu kan himan ta'in. Himni baay'ee jira. Isa jiraataa, isa dhagahaa, ogeessaa, beekaa baay'ee jira inni kunniin. Adoonaa, Alshedaay kunni hundi isaatu wannaadha himaaleedha sigalee. Amma isa kanaan maletti maqaan gad dhaabbataan uumamaaf hin kennamne ka Waaqayyo kophaa Rabbiin kophaa isaatitti qabu maqaan isa malee hin kennamne maqaa maal jedhu kan jedhudha. Okay. Kana generalize godhee si deebisa. Gaafa duraallee waliin dubbanni irraanifati. Generalize godhee ammallee si deebisa. Saba Hibruutitti isaaniif yeroo dubbiin jalqaba kennamu. Armaayikiin illee Kiristoos akka inni dubbatu kanaan durallee waliin dubbanneerra. Gaafa isaaniif kennee afaan isaan hubataniin himaan kenneef hima kana wanti sin jedheefi akkuma sentensii jedhu kana wanti sin jedheefi ibsa jechuudha kan inni itti ibsamu. Kanaan alatti afaan waan inni communicate nama wajjin godhu yookaan immoo afaan addaa ka Edeniin keessatti fakkeenyaaf Addaam fi Hewaan yeroo uumu afaan Hibruuti, afaan Giriikiiti, afaan kana jennee achirraa referensiin afaan dhufe waan hin jirreefi generally afaan ittiin namni hundinuu dubbatu wajjin waligala waan ta'eef saba dubbatuuf afaanuma inni hubatu isaaf kaaya. Wangeelli ammoo afaan garaagaraatiin nama garagara. Kanaaf specifically maqaa kanaan ala maqaan isaa ka biraati ka jedhu
kabiraan hin jedhamu kanaan ala kabiraa jechuun qabdu ka jedhu amma macaafa qulqulluu keessatti hin dubbifne akkasitti illee hubadhu akkas deebiin hin qabu jechuudha. Inni tibbeesoo kan bara afaaniin hiikamu tibbeesoo kiyya. Ka afaanitti hiikamu afaan garagaraatitti hiikamu hima malee maqaan hin hiikamu. Himni ni hiikama. Fakkeenyaaf amma Arabifa keessatti Quraana keessatti as-samiic wa huwa as-samiicu yoo jedhee dubbate hiikamuu danda'a. Inni Allahin isa dhagaadha jedhama. Ka waa hunda dhaga'u. Al-Hakiim jechuun isa ogeessaa jedhama. Kunniin amma hima waan ta'eef afaanitti afaan garagaraatti hiikamuu danda'a. Garuu maqaan ammoo ni hiikamu. Maqaan hin hiikamu wannaa isaatiin jechuudha. Ka addunyaa keessatti hiika afaanidha yoo sirriitti ta'e jettee addunyaa keessatti addunyaa guutuu keessatti maqaan hin hiikamu. Maqaan fakkeenyaaf amma awwal yoo ta'e maqaa gad dhaabbataadha. Allah yoo ta'e maqaa gad dhaabbataadha. Warra faranjii bira dhodhayte Allah Allah. Yoo Amaarifii bira dhodhayte Allah Allah. Oromoo bira dhodhayte Allah Allah. Maqaan kunniin hiikamu. Maqaan hiikamu kan bira himatu hiikama. Maqaa himaatu hiikama. Maqaan gad dhaabbatan kan uumamu tokkoof hin kennamne ka Rabbiin qofti kophaa isaatitti qabu macaafa keessa jira. Asiin dura isin dubbadheetiin turen. Macaafa keessatti maqaan Rabbii kophaa isaadhaa qabu tokkolleen hin jiru. Kun maqaa himaati. Ka akka Adoonaay, Elshadaay, kan jedhamu maqoon Elohim illee ka akkanaa kunniin nama uumamaaf ni kennama. Waanuma aangoo qabu gooftaadha jechuudhaatti. Hiika malee waan biraatii miti. Waanuma aangoo qabu tokkoof jedhama. Uumamaaf illee ni kennama. Irra caalatti maqaan gad dhaabbata macaafa keessa hin jiru jedhee dubbadheetiin tureen. Waan kana yoo kijiba ta'e koottaanaaf ibsaadhe. Garuu ammoo waan san deebiin arganne. Mee maqaan gad dhaabbataa yoo jiraate maqaan gad dhaabbataa wahii wanni maqaan Rabbiin itti yaamamu ka afaanitti ni hiikamne ka olii gad jijjiiramuu hin dandeenye gad dhaabbataa yoo jiraate maqaa akkana jedhameeti yaamamu yoo jette gaariidha. Garuu ammoo maqaan sun hin jiru jedheetii yaada macaafa keessaan. Okay. Yaadati jetteen faallaa baay'een deeman yaadnes hin jedhamu. Sababni isaa afaan referensii ati fakkeenyaaf awwal ka jedhu referensi laangujii qaba. Referensiin inni irraa bahe afaan kamidha ka jedhame irraa hiikame waan qabuufi nama hundumaanu garuu awwalii kadhabeetii miti. Awwalii kadhabeetii miti. Hiika qaba. Garuu yeroo si waaman referensi laangujii sanii waan si moggaasee qaba warree kan ka'e. Hiikaa qaba maqaan kan ka'e. Hiikaan qaba maqaan hiikaa dhabe hin jiru lafa kanarratti. Sigalee maqaan hin hiikamu ka jettu referensi laangujiin sun maal jettee adda baaftee beekte. Tibbeessu ka jedhu hin hiikamu haa jennu. Sababni isaa tibbeessu jechuun garuu maalidha ka jedhu udummeen namni hiikkaa isaa udumbeen hiikkaan qabu hin jedhamu. Ka waaqaa immoo gaafa Museen illee gaafatu himaan itti hime. Kanaaf namni hundinuu hiikkaa saniif ta'u kamaluuf akkas jedhee waamata jechuudha. Biyya keessatti afaan 80 yoo jiraatu namni hundinuu afaan 80 isa akkasii waamata jechuudha. Kanaaf walumaa gala gaafeeti jetteen specifically maqaa kanaan ala ka biraatiin hin waaminaa ka jedhu macaafa qulqulluu keessatti akkumatuu jette hin jiru. Maqaan hundi akkasiidhaa miti beesoo isa kanarratti siin morma isa maqaan hundi riferensii qaba ka jedhu sirriidhaa miti suni riferensii kan qabu jira kan hin qabne jira. Fakkeenyaaf jaldeessa yoo jette afaan Oromootiin jaldeessi maalirraa fuudhame? Jal ka jedhu irra jalda ka jedhu irraa fuudhame hin ta'u. No. Dhugaadha maqaan gariin jira maqaan gariirra asii galee beesoo ati waan irraa fuudhamte riferensii qabda ammaati. Jaldeessa yoo jedhame jal ka jedhu kun jaldeessa jechuun jalda jechuun irraa fuudhame laa. No. Awal dikko daabirti gara goote sorry. Tibbeesoo jechuun akkana miti kasiin jedhaan. Laal fakkeenyaaf monkii jedhanii Ingiliffaan gaafa waaman afaan hundumaanuu hiika maqaa garagaraatti waamu jaldeessi tokkochuma maqaa jaldeessi jedhu qofaa waamama. Hin waamamu. Jechuun keewwanna siin jedhee fi bar maqaan hundi riferensii qaban jedhamu kan qabu jira kan hin qabne jira. Arabifa keessattuu maal jedhama amma seerri dhugaa Arabifaa keessatti murtajala mushtaqii jedhani. Mushtaqii jechuun kan riferensii qabudha. Murtajala jechuun maqaa hundeedhaan akkanuma kaafamee kaa'ame kan riferensii hin qabneen jedhama.